Akkamitti jirtan gadi jiran amma biiroo ga'eera kunuun biiroon jira amma biiroo ga'eera yaadda ilaashi amma biiroo ga'eera biiroon jira ishi wayyabsee waan biraa waayyunaan hin jenne wayyaan kiyya naa fuudhameera amma wayyaan kun naa fuudhameera poolisiin hin dhufe manaarra poolisiin hin dhufe wayyaan kun naa fuudhameera jarumaatiin qabaatii gara biirootti geessaa deemanii poolisiin dhufee akkasumatti qaamuma koo na arge dhaabadheen jira ol jedhee dhaabachuun danda'u turaabii biiroo Itoophiyaa irraa fudhadhee dhufeen fadhee jira inni dhufee jarumaan biiroo makina keessa keessa geechaa deemee amma biiroo ga'eera warra biiroo naa jenne ganaa mana murtiitti deddeebitaa akkaataa akkamitti akka kufte maal akka shiissu goote waa'ee maallaqa kee ganaa biiroo deemta naan jedhanii biiroo deemtetu himattaas teessa naan jedhan hin deebitu naan jedhan achitti. Nagaa siniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo annagaadha rabbiin galannaa ta'u sinis nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuutii barbaada ammallee lafa jirtanitti nagaa hin dhabina isiniin jedha warroonni obboleettii keenya fi dhiphachaa fi yadda'aa fi kan turtanii akkasumallee anaanillee nagaafachaa kan turtanii kallattii garaagaraatiin waa'ee mixiyyoo kana gaaffii isinitti ta'ee gaaffii jala kan turtanii guddaa galatoomaadha ammallee jechuudha akka gammad dani abdiin qaba jechuudha maalifi dheengadda viidiyoo hojjedhee dogoggoranii micayyoon kun baate jedhamee sana booddee namoonni hedduun hin aartanillee jechuudha yeroo micayyoon otoo hin bahin deebitanii immoo dhageessan jechuudhaan illee gammadee dhufeetoo isinitti himeetan ture booddeen illee hedduu tokko gaddessin jira amma garuu akkuma sagalee ishiitirra jechuudha afaan ishiitirraa dhageessanii micayyoon kun yeroo hammaatitti baatee jirti jechuudha iddootti cufamee iddootti rakkachaa turte sanaayi waaqayyoof galanni haa ta'u jecha warra dhimma micayyoo kana hojii isaanii godhatanii obboleettii kana miidhama isaanii godhatanii karaa hundumaan jechuudha gargaara kan turani waaqayyo isaanii eebbisuu wanta akkanaa kana isaanirraa haa qabu biyya namaa keessatti isiniin jedha obboloota koo egaa namni tokko gaafa nama gargaaru keessuma jechuudha biyya namaa kana keessatti baay'ee tokko ulfaatadha jechuudha keessuma biyya Joordaan keessa ta'anii nama gargaaruu jechuun in ulfaata obboloonni achi keessa teessanii gargaara kan turtan jechuudha karaa biirootiin illee akkasumallee karaa poolisiitiin jechuudha kan gargaaraa turtan guddaa galatoomaadha obboloonni baay'een keessan immoo seennee dhannee too'i fuunaa micayyoon bahuu yoo dandeesse garuu karaa poolisiitiin deemnee fuudhuutii hin dandeenyu nuti iyyuu waraqata hin qabnu poolisii yoo nu arge nuniyyuu nu qabee too'i nu adabuutii danda'u karaa nuyyuu seeraan haala teenya waan ta'eef karaa seeratiin gargaaruutii hin dandeenyu garuu lubbuu micayyoo kana baasuudhaaf lafa jirtu fuudhuutii hin dandeenya yoo itti cufamee too hin jiraanne jettanii namoonni na dubbisaa turtanii dhugaa dubbachuudhaaf amma humna keessanitti hamma dandeessan jechuudha. Biyya rakkistuu sana keessa teessanii obboleettii keessanii fi waan akkasii ofitti murteessitanii yaaduun keessaniyyuu waan guddaadha ulfaadha isiniin jechuuti nan barbaada obboleettii keenyallee jechuudha ammallee jechuudha dhugaashii waaqayyoon haa baasuuf jechuudha niitii yeroo jala qaba duraatii fi yeroo micayyoodhaan haasoftu wanta ati gootu laala waan ati fiddu laala waan ati gootu nama na harkaasi baasuu laala jechaani turte amma garuu yeroo kanatti micayyoon harka ishiitirra poolisiidhaan deemamee fuudhamte jechuudha kanaaf obboloota koo dhugaa dubbachuudha fi loomii 50 nama tokkoof ba'aadha nama 50maaf immoo miidhaginaa jedha Oromoon gaafa mammaakuu tokkummaa yoo qabaanne wanti hin ta'amne hin jiru isiniin jedha tokkummaa keenyatu micayyoo kana du'a ishii oolchee namoonni hedduu micayyoon kun otoo boossuu otoo himashii dhangalaastu otoo du'uuf hin jira jettee waduhattu mana namaa sana keessatti du'uuf jirti jettanii sagalee karaa hundumaan ta'aafii turtan jechuudha waaqayyo immoo iyya keenya dhaga'ee akkasuma immoo warri jechuudha akka amantaa keessanitti micayyoo kanaafi fuula waaqayyo duratti dhiyaatanii waaqayyoon kadhachaa fi ooltan turtan jechuudha kan hin dagatamne guddaa ulfaadhaa isiniin jedha dhugaa waaqayyo jechuudha namoonni yeroo hundumayyuu waa'ee obboloota keenya rakkatanii akkasuma immoo waa'ee biyya keenyallee jechuudha akkuma amantaa keessanitti uumaa keessanitti dabarsitanii kan kennitanii dhugaa isin galata qabdu isiniin jedha sababni isaayyuu namni yoo waaqayyo nama gargaare malee namni nama gargaaruutii hin danda'u waaqayyo yoo nama garaa siif hin laafifne namni garaa isaatillee sitti jabaachuutii danda'a akka namni sagalee siif hin taanellee akka namni rakkina kee hin hubannellee bakka wanni hundumtiyyuu bakka
Micayyoon kuni otoo gargaarsa waaqayyoo hin taane ta'ee hamma kana qixxee rakkattee jechuudha achi keessatti hamma duddi ishii citee hamma miilli ishii dhaqeetoo miidhamee karaa hundumaa micayyoon kuni miidhamni akkanaa karaa qoonqootiinis irra ga'e kanatti micayyoon kuni dhaabattee guyyaa kana eeggattee achi bahuu ishii gargaarsa waaqayyoo jechuudha obboloota ko. Kanaaf iyyuu yeroo hundumayyuu namni nu gargaara jennee harka namaarra eegurra harka uumaa keenyatti dabarsinee jireenya keenya yoo kennine uumaan keenya jechuudha rakkina kam keessaa iyyuu nu baasuu danda'a. Kanaaf iyyuu obboloonni koo ammallee jechuudha gola hormaa keessatti kan rakkattanii abdii hin kutatinaadha. Waaqayyo isiniif jira akkuma amantii keessanitti waaqayyo uumaa keessaniin kadhadhaadha isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf dhugaa guddaa tokko gammadee isiniin jedha isinillee akkatti gammaddan abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan jechuudha obboloonni koo biyya Arabaa keessa kan jiraattan jechuudha guyyaa itti biyya namaa keessaa gallu hin beeknu waan ta'eef iyyuu adaraa keessan of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Maallaqallee jechuudha hunda harka keessanirraa gara maatiitti hin ergina harka keessanirratti maallaqa muraasa hambifadhaa isiniin jedha. Sababni isaayyuu namni biyya namaa keessa jiraatu yoom ka'ee too'ii akka biyya isaatitti galu hin beekamu jechuudha. Maaliif micayyoo tokko nan beeka jechuudha. Duubaay keessa turte micayyoo baay'ee walitti dhufnayyuuni xiqqoo tokko akka dhukkubsachuu taate jechuudha. Inuu kee gaafa uku kana madaamishii mana yaalaatti geessite jechuudha. Micayyoon kun waggaa 2 ta'e 3 ta'e kana jechuudha kan ishii madaamii kana bira turte. Sana booddee dhukkubni ishii waan bakka hafuuraan daddarbu kana jechuudhaan waasaa hin beeku qofaa ta'ee waasaa yuunaaf hin galle jechuudha. Achi madaamiin mana yaalaa geessitee hin darbaa ijoollee irraa fageessi gaafa jedhaniin micayyoo sana dhugaa dubbachuudhaaf achuma keessatti jechuudha. Achuma keessatti biiroo bakkuma mana yaalaa sana keessatti gattee galtee micayyoon achi keessa torbee 2 teesse jechuudha. Torbee 2 teessee micayyoon achi keessatti rakkattee madaamiin achitti ishii gattee sana booddee warri biiroo warri mana yaalaa keessa niitii sanatti bilbilanii ishiin jechuudha tikeetti kutteet micayyoo sana otoo gara mana ishiitti hin deebisini achumarraan jechuudha gara Itoophiyaatti gaafa erguudha jettu irpoortii keessatti jechuudha yeroo ishiin dhattee achi geessu waraqaan tikeetti ishii yeroo isaa irra darbee jira jechuudha. Yeroo gasniin jedhu xiyyaarri bararuudhaaf ishiin sa'aatiin irra darbee jira jechuudha. Micayyoo sun achi keessatti makaraa nyaattee maatiin biyyaa baay'ee tokko dhiphatu bakka dhugaa an akkasii hin jiru siniin jira. Micayyoo suni akka hin ta'initti jechuudha. Akka hin ta'initti ganaa jechuudha poolisiin achi keessaa qabee micayyoo sana jechuudha akka hin ta'initti tikeettiin gara biyyaatti kutameefi jechuudha. Gara biyya ishii galtee jechuudha micayyoo suni. Kanaaf jireenyi biyya namaa keessaa yoom ka'anii gara biyyaa akka galan hin beekamu jechuudha. Micayyoo sun galtee gaafa biyya geessu mana yaalaa deemte micayyoon takka jechuudha wanti ishiin dhukkubsatte hin jiru jechuudha. Tarii qofaa ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha wanni isaa. Micayyoon gara biyyaa galtee mana yaalaa deemte oomtuu keessa hin jiru jedhaniin inni asitti jechuudha akka ukuu godhellee oomtuu hin jiru jechuudha. Micayyoon fayyaa taatee galtee sana booddee micayyoon jechuudha in tutturreeyyoon waaqayyo haa galatu gaa'ela dhaabatte jechuudha. Yeroo sanatti jechuudha mucaa wajjin haasa'aa turanii gara maatiitti waraqaa hirgatee qalabatii godhee fi qalabatii dhuma fudhatee galee jechuudha. Sargii guddaayyuu hin daggafanne. Kanaaf iyyuu obboloota koo wanti isiniin jechuu barbaadu biyya namaa keessa jirtu waan ta'eef maallaqa ofii keessan harkaa hin dhabinaadha. Maallaqa keessan harka keessan irratti qabadhaadha. Wanta isin barbaachisu jala waan tokko godhadhaadha. Biyyi namaa darabaadha. Yeroo keessaa deebinu hin beekamu isiniin jedha. Akkasuma immoo jechuudha namoonni jechuudha maallaqa keessan akkuma argitanitti gara biyyaatti hin ergina. Maallaqa keessan qabadha takka erga maatii keenya irraa baanee maatiin keenya deebi'anii nu jaalatan jechuudha. Akka durii sanatti nutillee hojii barreerra akka duratti sanatti jechuudha deebineetuma maatii keenya wajjin taa'uutii hin dandeenyu waan ta'eef of hin dagatinaadha of eeggadhaadha. Gaafa gara biyyaa galle wanta baay'eetu nama dhibaa saamunaa qibaatii waan hedduu isaati isiniin jedha obboloota koo. Garuma biyya biraallee deebi'anii deemuudhaaf maallaqa nama barbaachisa. Maallaqa kana immoo namarraa gaafa liqeeffachuudhaatti biyya Arabaa keessa turtee siin jedhu namni sitti kennullee hin jiru hin argattu iyyuu jechuudha. Gaafa sana ijoollonni keenya hedduu isaanii abdii kutatanii yeroo isaan jechuudha lubbuu isaanii irratti illee murteessantu jiru waan ta'eef of eeggannoo godha.
guddaadha ofii keessanii dura jechuudha warri keessuma aaraa dhuftanii ofii keessanii waan tokko godhadhaa jechuudha dura maatii gargaaruu firoota bakka wantoota tokko tokko gochuudhaan dura maaliif nuti keessa darbineerra waan ta'eef arrarra teenye arra nuuf galee jira jechuudha kaleessa akkuma har'a nu isinitti himnu kana warri nu dura gaafa nutti himanii waan bakka maatii kiyya kan dursu hin jiru maalii kiyya kan dursu hin jiru jennee waan isaan dabaaf nu gorsan nutti fakkaata jechuudha arrarra teenye garuu baay'ee tokko naaf galee jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf iyyuu of eeggannoo taasisaadha ofii keessanii gadi dura gadhaabadhaa ta'u isa booddeellee nama gargaaradha isiniin jedha waaqayyo immoo isin wajjin haa ta'u obboleetti keenyas immoo nagaan ishii haa baasu isiniin jedha obboloota koo hedduu tokko gammadeen jira isinillee akka gammaddan abdiin qaba isiniin jedha jala qaba kaatanii amma ammatti kan na wajjin turtan galatooma akkasuma immoo haaraa kan taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama isiniin jedha viidiyoo kana immoo yoo jaallattan like share godhaatoo yaada qabdan immoo komentii jalatti barreessaa isiniin jedha amma qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.